Dr. Abiy Ahmed kadhiyoota muummee ministeera Itoophiyaa ta'uuf filatame wiixatti dhufu hojii jalqaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo filatamuu Dr. Abiy tanaan maan jedhan maan irraa eeganillee ardhi yaada paartii ABO'tiin jalqabna namoota dubbise yaadi ABO kuna. Obbo Daawud manni maree Addawaawii yookaan Ihaadeg torban tokkoof eega marii gaggeesse booda kibxata dabre kana durataa filatee jira. Durataan kun ka torban dhufu muummicha ministeeraa taanii muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Filannoo kana yeroo dhageessan maaltu isinitti dhaga'ame? Maali gama keessaniin deemsa filannoo kana irratti ilaalchi qabdan akka adda bilisummaa Oromootti? Akka adda bilisummaa Oromootti walumaa gala EPRDF yookaan Ihaadeg waggootii harfan shanan darban kana qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo giddu galeessa godhame akkasumas uummatooti biraa fi qabsaa'oti biraa fakkeenyaaf ka paartiileen biyya keessaa akka oofisii faallee godhaniin akkasumas uummatooti biraa uummata Ogaadeen Gambeelaa itti fufinsaan Ihaadegin dhiibee as dhiyoo kana erga waggaa tokkooti asitti muummicha ministeeraa akka jijjiiran odeessisaa addunyaarra naanna'aa ture isaanuma biraa kaabbaa'eedha. As dhiyoo kana immoo muummicha ministeeraa akka ture Hayilamaariyaam Dassaaleeny hojii isaa gadhiisuu bakka buufachuuf dirqiittuu EPRDF Ihaadeg walgahii isaa godhataa paartiilee akka tumsaatti jala jiran OPDO, ANDM, PPDM fi warra kibbaa walgahii isaanii adda addaa bakka adda addaatti godhatanii isa kanaaf qopheessaa turanii marii isaanii kana keessatti irra guddeessaa maqaan Dr. Abiy Ahmed akka filamuu hidhuma naannaa ture erga waggaa asii nutis jala bu'aa turre inni kun sababaa qaba. Sababaan isaa akkuma silas jedhe ummati Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo walumaa gala ummatooti kaanis akkasitti dhiibanii dhufan kana keessatti giddugaleessatti qabsoon ummata Oromoo isaan dhiibu keessatti kanaan dura Prime Minister Mallas OPDO'n Prime Minister ta'uudhaaf mooraalis dandeettii hin qabdu ka jedhu sana deebisanii liqimsanii ummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin qabbaneessina jedhanii isa akka filachuuf deemanii odeessisaa naanna'aa ture kanumaaf haa ta'ee haaraa nutti taane ka filate EPRDF Ihaadeg jechuudha. Ibsa kennaniiru. Ibsa kennan kana keessatti EPRDF durataa filachuusaa fi durataan kunis immoo muummicha ministeeraa akka ta'u kanas immoo irratti walii galleeti fille jedhanii kana amannaa paartiidha. Namni filamu kunis paartiidhaaf ka amanamaa ta'etu filama. Ka ittaanu qabsoon uummataa fi walumaa gala gaaffiin poolitikaa walxaxaa waggaa 28 akkasitti EPRDF'n fudhee jiru kana keessatti paartiin kun isa akkasiitiin hin qabbaneessee bira darba jedheetti deemamoo fundamentally akka bu'uuraatti gaaffiilee kana furuuf eeyyamisaa ni dhufaa ka jedhu ka fuulduratti ilaalamu ta'a jechuudha. Addawaawii yookaan Ihaadeg keessa keessumaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO keessa gurmuun jijjiirama barbaaduuf jijjiiramaaf qabsaa'u jira jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Kanammoo pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas yeroo adda addaatti ibsanii turanii akkasuma immoo gurmuun jijjiirama barbaadu dhaabota miseensota Ihaadeg ta'an kabiroo keessallee fakkeenyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF keessallee dhaabota gabiraa keessallee jiru. Sababaa kanaafi Ihaadeg yookaan Addawaawii keessatti jijjiiramni dhufuuf jira. Dirreen siyaasaa ni banama jedhamee deddeebi'ee dubbatamaa ture. Dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoos ammaan dura ibsa baasee ture. Dhaabonni ala jiraniif biyya keessa jiran waliin hojjechuu barbaanna jedhanii. Jijjiirama kana akkamitti ilaaltu? Nuti akkitti ilaallu EPRDF Ihaadeg jechuudha. Jaarmiyaalee afur jalattii fi akkasumas jaarmiyaalee isaa tumsan aggaar dirijitoota ka jedhu ittiin ka marsee jiru waggaa 28 dura lola nurratti labseera akka adda bilisummaa Oromootti haasoo lola kana kan labse EPRDF'dha. EPRDF jechuun immoo TPLF adda bilisummaa uummata Tigraay, OPDO, ANDM, jaarmiyaa Amaaraa akkasumas warra kibbaa isaan kana wal ta'aniiti.
EPRDF kamiin yeroo lola nutti labsetti isaan kun hundi keessaa qooda qabu. Addatti immoo adda durummaadhaan ka dirqama fudhatee fuulduratti nu lolaa ture waggaa kana hunda OPDO'dha. Lola kana EPRDF akka mootummaattii fi akka paartiitti labse. Lolli kun hanga har'aa deemaa jira. Yeroo adda addaatti illee lola kana furachuuf yaadota adda addaa dhiyeessine isa kana EPRDF keessattuu TPLF gadi taa'ee furmaata siyaasaa kennuu hin barbaade. Ammallee lolli kun dirreerra jira. Uummati Oromoo gaafa lolli kun labsamu waggaa 28 fuuldura nama 40,000 yeroo tokkicha dhedheessaa fi huursoo keessatti dhabe EPRDFidhaan kaan ummate ka bahee ka miidhame xiqqaa miti. Ummati Oromoo walii galle hanga har'aatti qeensaa kan hin tuqamiin hin jiru, kan hin boo'in hin jiru, ka gadda uffata gurraacha hin uffatiin hin jiru. Lola keessa darbee shororkeessaa jedhee kanuma gadi jabeessuuf paarlaamaa keessatti labsateera. Adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota kaase. Kanuma waliin qabsoon dhiibaa dhufee gaaffiin ummatoota kaanis dhiibaa dhufee as gahee jira. Kana keessatti OPDO'nis qooda guddaa akkuma paartiilee EPRDF warra kaanii qabdi jechuudha. Bu'uraan kana furu humna jijjiirraa jedhamu EPRDF kana furuudhaaf waan lafaa qabu hin argine. Jijjiirraa ganda keessaa lafa saamanii hanga tokko meetiraan lakkaanii kan furreedhanii propagaanda furmaata biyyattiif isin fidu lola labsan kanas hin dhaabu. Jijjiirraa jedhamu kana waan amma tuttuqe irratti arguu barbaade yoo jiraate. Akka adda bilisummaa Oromootti yeroo hedduu ibsas baafne bakka gareen sadaffaa jirutti gadi teenyee gaaffii uummata Oromoo fi darbee lola kana kamaddisiise irratti gaaffii bu'uuraa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin haasa'uudhaaf qophii ta'uu keenya labsineerra ammallee kanuma kadhabaa qabu. Isa kana immoo hin argine immoo. Xiinxaltoonni siyaasaas jaarmaaleen hedduun kan isaan jedhanii filatamuu muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmedii booda waan itti aanu ilaaluuf deemna tarkaanfiileen fudhataman murteessoodha jedhaa jiru. Yoo dirreen siyaasaa baname akka adda bilisummaa Oromootti kan isin gaafattan maali? Nuti gaaffii qabannee kaanee gaaffii keenya akka adda bilisummaa Oromootti osoo hin taane gaaffii uummata Oromooti. Jaarmiyaan kunillee akka amannutti dhugaas jennee akkatti amannutti jaarmiyaa uummata Oromooti. Qabsoo kana siin ga'utti uummati Oromoo gandi itti wareegamne hin jiru dhaaba kanaa fi qabsoo kanatti. Uummati kunii fi dhaabni kun immoo gaaffii siyaasaa qaba. Uummati kuni mirga ol'aanaa sovereignty waggaa meeqa fuuldura sarbame ka aadaa ka eenyummaa ka siyaasaa ka dinagdee kana deeffachuudhaaf mirga hiree murteeffannaati gaafatee jira. Addatti immoo akka adda bilisummaa Oromootti akkuma sila tuqe EPRDF lola labse kana xumuruu fi fedhii godhatee qulqullummaan bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'e xumuruu. Isa ta'an immoo walumaa gala ka biyyattii gaaffiilee dimokiraasii gaaffii mirgaa ka dubbachuu ka ijaaramuu kana fakkaata kanama maaliif ijaaramtan maaliif alaabaa kana qabatanii engaduma kana ka hidhaatii bahan alaabaa qabattan jedhanii ka hidhan kanama fixaa bahan gaaffii mirgaa inni kun akkam tahaa ka jedhu gaaffii dhaaboleen siyaasaa hundi gaafatanii mootummaa ce'umsaa akkasumas immoo sirna ce'umsaa tokko diriirsuu keessatti ka hundi keessaa qooda fudhatu arguu barbaada. Dura garuu lolli kun xumuramuu qaba ka EPRDF nurratti labse kun. Hoogganoonni Itoophiyaa keessumaa bakka bu'aan koomaandii poostii labsii yeroo tattamaa Itoophiyaa Jeneraal Hasan Ibrahim yeroo Borana keessatti aleellaan geggeeffame namoonni du'anitti addi bilisummaa Oromoo biyyattii keessa seenee jeequmsa kaasuudhaaf gama kibbaa gama ba'aa gama lixaatiin socho'aa jira. Kanaaf humnoonni keenya sanatti soodhaaf bobba'anii jiru jedhanii dubbatanii turanii achi booda ka dubbatan koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa immoo walitti bu'iinsi ni jira humnoota boojines qabnaa kanneen qabnes qabna jedhanii dubbatanii turan. Addi bilisummaa Oromoo waa'ee sochii kanaa maal jedha? Addi bilisummaa Oromoo 91 jalqabee karaa bahaa karaa kibbaa karaa dhihaa sochii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas giddu galeessa keessa sochii riphee lolaa bal'aa bakkoota adda addaatti godhaa jira. Kuni uummata keessatti waan ta'eef waan dhokataa miti. Lolootis nuu fi waraana
mootummaa wayyaanee gidduu naannolee kanatti waggaa 28 kana keessatti ta'eera. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa kuni haala lolaati haaluma lolaa keessa jirrudha. As dhiyootti karaa kibbaa lolli bal'aan ta'eera ka uummata Itoophiyaa guutuunii fi naannoon dhagahee jirudha. Karaa dhiyaas akkasumas immoo bakkoota adda addaa karaa amartiin ishee horroo keessa akkasumas bakkoota adda addaatti lollooti ta'anii adda bilisummaa Oromoo yeroo saganteeffatetti ni lola isaanis yeroo saganteeffatanitti akkasumas sakattaa godhuudhaan lolli ni ta'a. Lola kana keessatti namni ni booji'ama eegama lachuuyyuu ni boojima akkuma lola ta'aa jiru haa ta'uuti as dhiyootti adda bilisummaa Oromoo irraa namni booji'ame hin jiru kana ni mirkaneessina. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ibsa kennaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya.